Kariyaan yoo deemu midhaan qabu ture kan isaa himamu yeroo achi gahu aduunis ni dhiibse mataasaa fuulduraan agaaboo rafaate achitti abjuu argee mul'ata garaame riqichi dhaabate lafaan gasaame ergamoon achirraa baanii bu'anii iteerraa dhaabate waaqayyoo gooftaanii yaa'ee koo Kariyaan yoo deemu midhaan qabu isaa himamu yeroo achi gahu aduunis ni dhiibse mataasaa fuulduraan agaaboo rafaate Wanaabbooti keetii ani waaqayyoodha akkatti dhuunfattu laficha gaariidha akka jirechaatti dandeettii ayyaana kanatti hundaanu. Sabni kee ni bisa yaa'iko deemsa miti kariyaan yoo deemu midhaan qabu ture kan isaa himamu yeroo achi gahu aduunis ni dhiibse. Mataasaa fuulduraan agaaboo rafaate namoonni ibsanitti kan waaqni diriirsee lafaan gasaame ifaatti. Sifat kamulate achirraa ta'uudhaan rigaadiyaa koomii dubree maariyameedha. Yaa'iko eessabeeti kariyaan yoo deemu midhaan qabu ture kan isaa himamu. Yeroo achi gahu aduunis ni dhiibse mataasaa fuulduraan agaaboo rafaate lafaafis samiiyyuu walitti araarsiisee tokkichi ni waaqaa. Kanirraa dhalate ergamoon isaanii tokkummaan farsaanu dubree maariyaamiidha midhaan yaa'ii koomii yaa'iko eessabeeti kariyaan yoo deemu. Rangga imam yeroa tigahu aduni sasa kultura ada berapa amin gak kira pasti belum boleh jawab ibu saya. Amin obboleettii teenya dhuguma dhugaatti eebbifamii waaqayyo gooftaan si haa eebbisu kennaa qabdu irratti waaqayyo gooftaan kana caalaa kennaa siif haa dabalu
mana isaa keessatti isaa qusatu har'a tajaajiltuu mana isaa Oromoo dhaaltu mootummaa isaa akka taatu fedhaa fi jaalala isaa sifaa ta'u eebbifamee saatii keenya qusachuuf amma immoo kan itti aanu jechuudha. Obboleettii teenya Kokeetti Walatta Tsaadiq Walatta Atsada Maariyaam jechuudha. Walaluun nuuf dhiyaata jechuudha. Kokeetti Atsada Maariyaamiin walaluun waan nuuf dhiyaatuuf kallattumaan gara obboleettii teenya sin fudhadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna ameen. Araarri fi nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo baga hundeeffama waggaa lammaffaatiin siin ga'e baga walumaanuu nuun ga'e. Anis obboleettiin keessan beekee osoo hin ta'in barakatiif hodhachuudhaaf walaloo tokko qabadhee sin gidduutti argameen jira. Mata duree walaloo kootiis Kidaana Miraat jedha. Kidaana Miraat yaa waadaa dhiifamaa harmee kootiin jedha. Yeroo hundumaa harmee kootiin jedha yeroo hundumaa. Haadha Waaqa deessee fayyisaa addunyaa eebbifamtuu harmee nuufis haadha keenya. Eebbifamtuun harmee nuufis haadha keenya. Fayyiftuu hewaanii yaa baha biiftuu qulqulleetti siin jedha dhaloonni hundumtuu qulqulleetti siin jedha dhaloonni hundumtuu. Kiroobeer Suraafeel kana caaltuu ergamoota samii jedhee dhugaa siif ba'e qulqulluun Efreemii dhugaa siif ba'e qulqulluun Efreemii. Gammadi yaa haadha Waaqayyoo kennaa keenya ati ishee qaraaniyoo kennaa keenya ati ishee qaraaniyoo. Duumessa Eliyaasii biqiltuu gannataa akka bayansa abbaa qoom laphee koos si waammataa akka abbara qoom laphee koos si waammataa. Maqaan kee jabaadhaa mi'aawaa akka dammaa Kidaana Miraati nuuf kadhu dhiifamaa. Uumamni lafaa humtuu si hin gitu kanaafuu uumaan gadi uumama kan caaltu. Kanaafuu uumaan gadi uumama kan caaltu. Iccitiin inni dinqiin siin raawwatamee argame jechi foon uffachuun sirraa nama ta'e jecha foon uffachuun sirraa nama ta'e. Harmee foonii fi yaadan gonkumaa dubaraa Israa'el kan jedhe balbala cufamaa hanga bara baraa. Israa'el kan jedhe balbala cufamaa hanga bara baraa. Haadha jaalalaa yaa haadha gara laafettii koo akka balaayaa samii nuuf ta'i adaraa hirkoo. Kanaafan si faarsaa beeka abdii kootii ati waa'ee kee hin callisu Kidaana Miraati. Waa'ee kee hin callisu Kidaana Miraati. Kadhaa kenna eegdaa daandii dhugaarratti lapheen koo Maariyaam kanaaf si jaalatti. Lapheen koo Maariyaam kanaaf si jaalatti. Abdii kan nuuf taatee galuuf Yerusaalemii si jaalanna nutoo kennaa keenya nuti nuuf yaa Maariyaamii. Si jaalanna nutuu kennaa keenya ati yaa Maariyaamii. Harka keerra nuuf fidi dhiifamaa ilma keet nurraa adda hin bahin haadha koo Kidaana Miraati. Nurraa adda hin bahin haadha koo Kidaana Miraati. Walaloon kiyya sumarratti xumuraa eebbifamaa maatii Waaqayyoo. Amin obboleettii teenya Kokeetti dhuguma dhugaa eebbifamii. Waaqayyoon isaa eebbisu mana isaa keessatti isaa qusatu. Kennaa qabdu irratti Waaqayyo gooftanii kennaa siifaa dabalu obboleettii teenya eebbifamii. Maatiiwwan Waaqayyoo hundi keessanii jiru sagantaa haga keenya dhumaatti akka nu faana taataniif ammas deddeebisnee siin gaafannaa hundi keessaniyyuu haga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa isiniin jenna. Amma immoo obboleettii teenya Baayinaalam Walatta Maariyaamii fi Faanosee Walatta Maariyaam naaf beekii nuuf dhiyeessan waan ta'eef
kallattumaan gara isaaniitti isin fudhadhaa maatiiwwan waaqayyoo hundi keessanii isaan waliin ta'a isiniin jedhu. መቀመጫሽም ከእኔ በታች ነው። የማዕረግ ስምሽ እንደ እናቴ እንደ ማርያም ሰዓሊተ ምሕረት አቁራሪተ መዓልት ነው አላት። መቃባ ከንማ ከንፍርጉልሉ ሰደዋቀኝ ተኮናን ከወጀምቶታ ፊዛለተምቶታ ማቲ waaqayyo akkamitti akkamsaati kana keessan hundi keessaniyyuu maamiltoota waldaa abbaa keenya Ramaadaan Lammiitii akkasumas wareegamtuu qulqullicha Arsiimaa baga hundiif waggaa lammaffaatiin ittiin isin geessanna nuti immoo beekni osoo hin taane barakata qoodachuudhaaf waldaa abbaa keenya qulqulluu baala wajjinaa qophiilee garaagaraa qabannee dhufnee jirra isaan keessaa tokko immoo naabbiikii ani obboleettiin koo walitti maaranii beekni osoo hin taane barakati qoodachuudhaaf qabannee dhufnee jirra haga xumura qophii keenyatti nu wajjin turaan affeerra keenya amma garuu qophii daawwadha. Naabbeekii walitti maariyaam Maarsi beek walata Maariyaam. Gara mana waaqayyoo dhaqna yeroo anaan jedhanitti ani nan gammade ammas miilli keenya balbaloota keella kee keessa hin dhaabbata yaa Yerusaalem jedhu sagalee waaqayyoo kana macaafa qulqulluu isa kamii keessatti arganna. Jecha sagalee waaqayyoo kana macaafa faarfannaa Daawitii fuula 122 lakkoofsa 1 arganna. Argatteerta obboleettii koo waaqayyo sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu. Naabbeek walata Maariyaam. Maasiif beeku walitti Maariyaam. Ani garuu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ittiin biyya lafaa ana irraa fannifame anis biyya lafaa jalaa fannifame sanaan malee waan biraatti yookiin jechu mootummaa naafis hin ta'u. Jecha sagalee waaqayyoo kana wangeela kam irratti arganna. Tole obboleettii koo walitti Maariyaam waaqayyo si haa eebbisu. Jechi sagalee waaqayyoo kana kan argannu Galaatiyaa boqonnaa 14 irratti arganna eebbifame. Naabbeek walitti Waaqayyo bara jireenyaa si haa dhageessisu. Naabbeek walitti Maariyaam. Maarsi beek walata Maariyaam. Yaa ilma koo kana irrattis gorsa kanatti aanee jiru fudhadhu. Macaafota caafuu baay'isuun dhuma hin qabu. Macaafa qoruu baay'isuunis nama hin dhaabsisa. Waaqayyo sodaadhu abboommi isaa seeqi kun nama hundumaa irra hin barbaadama. Xumurri dubbii dhageenye kana hundumaas isa kana. Jecha sagalee waaqayyoo kana irratti arganna. Jecha sagalee waaqayyoo kan argannu macaafa lallabaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12-13 irratti arganna. Naabbeek walata Maariyaam. Sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Naabbeek walata Maariyaam. Maasiif beeku walitti Maariyaam. Yeroo hundumaa walii keessanii namoota hundumaas gaarii gochuu yaada malee namni tokko illee waan hamaadhaaf hamaa akka hin deebifne ilaalladhaa. Yeroo hundumaa gammadaa fi kadhata keessanittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Waan hundumatti waaqayyoon galateeffadha. Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoos kana gochuu keessan ni fedha. Hafuura qulqulluun hin hukumsinaa jedha. Jechi sagalee waaqayyoo kana wangeela kam irratti arganna. Tole obboleettii koo walitti Maariyaam waaqayyo sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu. Jechi sagalee waaqayyoo kana kan argannu tokkoffaa Tasaloniqee boqonnaa 5 lakkoofsa 15-19 irratti arganna. Tole obboleettii koo argatteerta waaqayyo sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu. Naabbeek walitti Maariyaam. Maarsi beek walata Maariyaam. Qajeelummaan waaqayyo namaaf kennu amantii irra hin dhaabbata. Gara amantiittis nama hin geessa. Kunis wangeela keessatti mul'ata. Akkuma caafamee jiru immoo namni amantiidhaan fuula waaqayyoo duratti qajeelatee jireenya dhugaa hin argata. Jechi sagalee waaqayyoo kana waan caafa kamii keessatti arganna? Jecha sagalee waaqayyoo kana macaafa Roomee 1 lakkoofsa 17 irratti arganna. Tole obboleettii koo argatteerta waaqayyo sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu.
Nabii Kiwalata Maariyaam. Maal siif beeku walitti Maariyaam? Wanti Waaqayyo uume tokkollee isa duraa dhufachuu hin danda'u. Wanti hundinuu saaqamaa ija isaa duratti mul'ataadha. Nus waan goonee sababbii isaa wajjin isatti immoo nu irra jira. Jechi sagalee Waaqayyoo kana wangeela kamirratti arganna? Tole obboleettii koo jecha sagalee Waaqayyoo kana kan argannu Ibroota boqonnaa 4:13 irratti arganna. Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa geessisu. Argatteerta obboleettii koo Waaqayyo sagalee bara jireenyaa isaa dhageessisu eebbifame. Naaf beeki walitti Maariyaam. Maal si beeku walitti Maariyaam? Ayyina akka gonfoo sibiilatti sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa kadhataa fi himata keessa hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan gaggeeffamaatti kadhadhaa. Egaa kadhachuuttis dammaqaa obsaanis itti jabaadhaa warra Waaqayyoof qulqullaan hundumas kadhadhaa. Jecha sagalee Waaqayyoo kanaa macaafa isa kamii keessatti arganna? Tole obboleettii koo jecha sagalee Waaqayyoo kanaa Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17-18 irratti arganna. Argatteerta obboleettii koo Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu. Naaf beeki walitti Maariyaam. Maal siif beeku walitti Maariyaam? Uffata dhiiraa dubartiin hin uffatinii, uffata dubartii dhiirri hin uffatinii, eenyumtuu illee wanta akkasii yoo godhe Waaqayyo gooftaa kee biratti eegamaa ni ta'a jedha. Jecha sagalee Waaqayyoo kanaa wangeela kamirratti arganna? Tole obboleettii koo jecha sagalee Waaqayyoo kana kan argannu fakkii 3 boqonnaa 22 lakkoofsa 5 irratti arganna. Tole obboleettii koo argatteerta Waaqayyo sagalee isaa dhageessisu kennaa dubartii odeeffannoo isaa sitaa dabale. Naaf beeki walitti Maariyaam. Maal si beeku walitti Maariyaam? Waa'ee obboloota jaallachuu immoo isiniif caafuun barbaachisaa miti. Wal jaallachuun akka isin barbaachisu Waaqayyo isin barsiiseera. Jechi sagalee Waaqayyoo kana macaafa isa kamii keessatti arganna? Tole obboleettii koo jecha sagalee Waaqayyoo kanaa tokkoffaa Salqee lakkoofsa 4-9 irratti ni arganna. Argatteerta obboleettii koo Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu. Naaf beeki walitti Maariyaam. Maal siif beeku walitti Maariyaam? Yaa obboleeta koo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gooftaa ulfinaati amantii erga qabattanii nama waliin dhaalchisinaa jedhan. Jecha sagalee Waaqayyoo kana wangeela kamirratti arganna? Tole obboleettii koo jecha sagalee Waaqayyoo kana kan argannu Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irratti arganna. Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu kennaa qabdu irratti kennaa siif haa dabalu obboleettii koo eebbifame. Naaf beeki walitti Maariyaam. Maal si beeku walitti Maariyaam? Warri nagaa buusan haa gammadan isaan ijoollee Waaqayyoo hin jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman haa gammadan mootummaa Waaqa kan isaaniiti. Anaaf jedhanii namoonni yommuu isin arrabsan yommuu isin ari'atan sobaawwan hundumaa yommuu isin irratti dubbatanis gammadaa. Jecha sagalee Waaqayyoo kanaa macaafa isa kamii keessatti arganna? Tole obboleettii koo jecha sagalee Waaqayyoo kana kan argannu wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 9-11 irratti ni arganna. Tole obboleettii koo argattee jirta Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu. Naaf beeki walitti Maariyaam. Maal siif beeku walitti Maariyaam? Namni akka yaada foon isaatiitti facaasu yaada foonii isaatii sana irraa badiisa ni galfata. Akka yaada hafuuratti akka facaasu immoo yaada hafuuraa irraa jireenya bara baraanii galfataa jedha. Jecha sagalee Waaqayyoo kanaa wangeela kamirratti argatu? Tole obboleettii koo Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu. Jecha sagalee Waaqayyoo kana kan argannu Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 irratti arganna. Argatteerta obboleettii koo Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu. Naaf beeki walitti Maariyaam. Maal si beeku walitti Maariyaam?
Obboloota koonuufis kadhadhaa yaada qulqullaa'aadhaan dhudhungachuudhaafis obboloota hundumaa nagaa gaafadhaa hadaraa gooftaa ergaan kun obboloota hundumaaf haa dubbifamu. Ayyaanni gooftaa keenyas Yesuus Kiristoos isin wajjin haa ta'u. Jecha sagalee Waaqayyoo kanaa macaafa isa kamii keessatti arganna? Jecha sagalee Waaqayyoo kanaa tokkoffaa Tasalaqee boqonnaa 5 lakkoofsa 25 hanga 28 irratti arganna. Argatteerta obboleetti koo Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu. Naabbii Walatta Maariyaam. Maal siif beeku Walatta Maariyaam? Mataa jabina keetii fi yaada garaa keetii geeddarachuu diduun keetiin garuu guyyaa dheekkamsaa fi guyyaa firdii Waaqayyoo ni qajeelan itti mul'atuuf dheekkamsa ofirratti walitti hin qabda. Waaqayyo nama hundumaafuu akka addaan akkuma hojii isaatti gatii isaanii kennaafii jedha. Jecha sagalee Waaqayyoo kana wangeela kamirratti arganna. Tole obboleetti koo Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu. Jecha sagalee Waaqayyoo kana kan argannu Roomee boqonnaa 2 hanga 5 Tole obboleetti koo argatteerta Waaqayyo sagalee bara jireenyaa isaa dhageessisu. Yookiin immoo hiyyoomee hatee maqaa Waaqayyoo gootii akka hin salphifne anaaf godhi. Jecha sagalee Waaqayyoo kana macaafa isa kamii keessatti arganna? Tole obboleetti koo jecha sagalee Waaqayyoo kan argannu wangeela fakkeenyaa boqonnaa 30 lakkoofsa 7 hanga 9 irratti arganna. Argatteerta obboleetti koo Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu kennaa qabdu irratti kennaa siif haa dabaluu. Naabbii Walatta Maariyaam. Maal siif beeku Walatta Maariyaam? Egaa dhagaa maqaa Abbaa fi Ilmaatiin kan Hafuura Qulqulluutiin isaan cuubadha. Sababa hundumaa barattoota koo godhaa waan isiniin abboonu hundumaa eeguu isaanii barsiisaan kun kan immoo hamma dhuma bara baraatti guyyaa hundumaa isin wajjin nan jira isaaniin jedhe. Jecha sagalee kana wangeela kam keessatti arganna? Tole eebbifamee obboleetti koo jecha sagalee Waaqayyoo kanaan argannu wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 hanga 20 irratti arganna eebbifame. Tole obboleetti koo argatteerta Waaqayyo sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu kennaa qabdu irratti kennaa siif haa dabalu. Naabbii Walatta Maariyaam. Obboloota koo isin keessa namni tokko dhugaa irra yoo jallate namni biraa deebisee kan isaaf fidu jiraachuu hin ta'a. Inni nama cubbamaa karaa jallinaa irra deebisu kun lubbuu du'aa oolchuu isaa baay'inni cubbuu deebinee akka hin argamne gochuu isaa haa beeku. Jecha sagalee Waaqayyoo kana macaafa isa kamii keessatti arganna? Jecha sagalee Waaqayyoo kana Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 19 hanga 20 irratti ni arganna. Argatteerta obboleetti koo Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu. Naabbii Walatta Maariyaam. Maal siif beeku Walatta Maariyaam? Waaqayyo Abbaa biraa Yesuus Kiristoos Gooftaa biraayis nagaan jaalalli amantii wajjin obboloota hundumaaf haa ta'u jedha. Jecha sagalee Waaqayyoo kana wangeela kamirratti arganna? Tole obboleetti koo jecha sagalee Waaqayyoo kana kan argannu Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 23 irratti arganna. Tole obboleetti koo argattee jirtaa Waaqayyoo kennaa qabdu irratti kennaa isaa siif haa dabalu. Eebbifamee Waaqayyoo si haa eebbisu kakaasee jalqabsiisee kana xumursiisee Abbaa fi Ilmaaf Hafuura Qulqulluudhaaf galanii haa ta'u. Eebbifamaa waan nu dhaggeeffattaniif galatooma irra deebiidhaan baga hundeeffama waldaa keessan lammaffaa isin geessuuf jira obboleewwan galatoomaa eebbifamaa. Eshi obboloowwan keenya dhuguma dhugaatti sagalee jireenyaa sinaa dhageessisu bara tajaajiltuu mootummaa Waaqayyoo sinaa taasisu eebbifamaa kana caalaa cimtanii akka argamtan Waaqayyo Gooftaan sinaa gargaaru bifa kana beektutiin sagalee Waaqayyoo
ragaa kitaaba qulqulluu bu'uura taasifachuudhaan dubbii Waaqayyoo nu hubachiistanii jirtanii dhugumaa eebbifamaa. Waaqayyoon kennaa qabdan kanarratti caalsisee kennaa isiniif haa dabalu jennaa eebbifamaa. Amma immoo kanattumaa aansee jechuudha obboleettiin teenya Adaanuu Walatta Maariyaam faaruu tokko nuuf dhiyeessiti. Kanaaf kallattumaan gara obboleettii keenya Adaanuutti isin fudhadha. Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan mooltanii akkamiin isaa kana geessanii ameen. Waaqayyo uumaan keenya hunduma dabarsee yeroo qabnu kanaa fi daqiiqaa qabnu kana eebbisee kan nuuf kenne uumaan keenya baraan gabaraatti kan ulfaateef kan ol jedhe nuuf